amantii lamaan kiristaanaa fi musliima hordofuu ilaallata warra sooshaal miidiyaa. Jarana waa hedduu dalayni akka namaatitti namni ni dogoggoraas ni balleessaas irraa deebi'aas. Waan sooshaal miidiyaa irra deemuu jiru siyaasaanuu seeraa fi sirna qabdi. Kuni waan amantiitiimi. Gamanarraa istaatus gamanarraa istaatu arrabsoo. Takka Nabi Muhammadis saba Arabarraahi, Yesuusis saba Yahudarraahi. Bifaanis, loqodaanis, afaanis tokko miti. Itti amanne amantiidhaan rabbiitu isaan argatee miti. Waan jedhu kan kiristaanaatis akka wangeelaatis silaa nama afeere arrabsoo dhiise ani mataan kootis atiis isiinis inninis. Wanni yeroo namni gara islaamummaa dhufu an akka malee hin gammada. Waliigallee ni simanna shahaada qabsiifna jechuudha. Gaafa inni deemes haa deemu. Isinoo gaafa inni gartee kiristaanummaa keessatti raajii, paastara, faarfattuu ture. Gaafa inni guyyaa sana dhufe torbaan sarara eegaltanii arrabsitan halkanii guyyaa. Kiristaaninis wangeelis akkan isin hin barsiisu. Maaliif jennaan wangeela keessatti diinota keetis jaaladhu kan jedhu caafamee jira. Namaanis raattuun je'iin kan jedhu jee jira. Akka lubbuu keetti jaaladhu kan jedhu. Jaalalaa kun nama arrabsuun nama duraan si tajaajiluu ture, waldaa meeqa tajaajiluu ture, kan beeytu, kan waraqaa qabu, hin qabaatiin uume kiristaana keessaa yoo dhufe arrabsoo isaa maaltu barbaachise? Kunoo gaafa deeme maaltu arrabsoo barbaachise? Sihi jireenyi bara bara manni mootummaan san kan keeti atiin namaa kanna bitaa fi mirga nama kaa'u sihi miti. Namatti lallabi wangeela keessattis Yesuus Kiristoos uumama hundatti lallabaa nama hunda lallabaa jedhe. Hatta sayxaanaan nu deemu waaqayyo duwwaaf sagadii jilbiifadhu kan jedhu caafamee jira. Atis ka islaamaatiin nama afeeru anis nama afeeru gartee inni ofii aniin kun yoon kiristaana dhaqe ummata kaan shoorarkaa keessa maaltu isa galche nagaafachuu bifa bareedaadhaan. Inni kan achi gad dhufe kunis amantii keessaa dhufe arrabsu maaltu barbaachisa? Kunis torbaanuma takkas taa'ee kiristaana keessaa dhufe torban takka maal barata? Ol deemee uffata imaamata akka kiyyaa kan uffatee maal haasa'u? Qubee aliifii fi baa waddaan beeku. Islaama keessaa hin dhufe. Kana jechuu kan nu rakkaa jiru jalana. Qabadhaa keessanis kaachi dhufe akka fadhe haa dhufu. Baay'ee nageetti jaan gaafa nu biraa deemes nageetti itti dhaammadha. Kanaatu barbaachisaadha. Teesseetuma arrabaan waa takka hin gootu anis arrabsoodhaan waa takka hin goonu. Gartee aadaan Oromoo duudhaan Oromootu seeraa fi heera bareedaa aadaa nu barsiifte maali amantii? Amantiin atuus hin fayyadin anaas hin fayyadin maali amantii maaliiti? Nama itti afeeruu jirtamoo nama irraa reebuu jirtaati? Halkanii guyyaa ijoolleen asirraa waan beeynes ta'u ofii na bira dhuftus ta'achi dheeytus waa baradhaa hanqatan teessan. Waliigallee waa dubbisa waa baradhaa. Waliigallee Yesuus Kiristoos wangeela keessattuu maal isiniin jedha? Gartee yeroo Phaawulos dubbatu ergaa Yohaannis isa duraadha boqonnaa 2:6 namni Kiristoos keessaan jiraadha jiru takka namni Kiristoosittiin amana Kiristoosittiin jiraadha jiru Kiristoosit jiraattaa miti akka karaa inni adeeme hundarra adeemuun isaaf hin taaja nama arrabse waan biraati san waan adda addaa yoo haasoyne waan biraati. Nabi Muhammadis yoo kan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah jedha. Yoo rabbiin kan jaalattan taate jedha Allahan Nabi Muhammad ana hordofaa jiin itti himi. Nama laa yu'minu ahadukum tokkoon keessan hin amanne waan ofiin jaalatu obboleessaatiin yoo jaalatee malee jedhan. Maali wal arrabsuu maaltu fide jedhan? Gartee walirratti hinniin walitti himna. Dhuufu maamileen nama keessaan dhumtu jedhanii. Gartee wal yaamuun wal afeeruun lallabuus hin dhiifnu atis hin dhiiftu. Kiristaanis biyya lafaa numa jiraata. Islaamninis waaqeffataanis pheenxeenis ortodoksiinis inni amantiin qabneef numa jiraata. Kanaaf haalaa fi amala gaarii haa tollu yaa jaranaa. Barsiisaa keessan ka jettaniinis ustaadota jedhanis hundi sirraa hundi dirqamata. Kuni dhaamsa mataa kiyyaati yaada kiyya waan fokkottuu deemaa jira. Sooshaal miidiyaa kanarratti siyaasaan walii galtee kun walitti dammaramtee saba biraatti wajjin mandalayidu biyyaaf. Amantii jireenyatti nama yaama karaa dhugaatitti nama yaama jette maali arrabsoon maali na arrabsoon inni as dhufee torban takka baatii 2-3 taa'ee gamas deemu dantaa isaati. Gaafa gara islaamummaa dhuftan birrii teessanii wajjin dhuftan malee birrii yeellam. Yoo rakkatte amantii feete keessa jiraadhu si gargaaruun dirqama islaamummaan amantiitti irra keessa. Akka oromummaattis wal gargaaruun kan miidhame kan beelaawe kan waan daaruu dhabe amantiin birriin wal yaaman hin jirtu. Yoo san taate birrii gaasilaa walii kan deetuma kootu hoo eenyuun lallabeef rakka hoo akkaawuntii maaltu walitti hima? Amantiin waan sammuu keetiin laphee teetiin dhugoomsitee fudhattu. Walii gallee birrii jira jettee kaasii gad deemtu birrii yeellam. Gareen shaadaa birrii namaa kennitus hin jirtu. Ustaadota keenyaaf hundi namuu dalagateetuma birrii qabdaa birruma teetiin dhufta. Maatii qabaattu sanii hojii dhufta. Waan achitti yoo birrii sii kennan ayroonno birrii keekeetti daleedu
gaafa dhabdee dhiifte lafatee manneen kee dhiifte manuma keetti deebitaa jechuudha. Kana dhaamsa kana bakka hundaan gahaa rabbii jecha islaamaatis gartee haalaa fi amala keessan arraba keessan tolfadhaa. Dura waan kiristaanii nuti warra ol dhabnu isaan waa Yesuus waaqa jedhanii nuti ergama jenna arrabsaan jiru. Wangeelumaa ergamaadha jedha. Quraaninis yoo waaqayyummaa gooftummaa isaa fudhachuu baannes ergamaa jechuu kan wangeela jiru fudhannee miti jedhan. Quraana kiyya ergamaadha naan jaa. Wangeeluma keetii jaa miti. Kanaaf arrabsoon hin jiru. Inni Yesuus ittiin amannee unuma hin jiru. Yesuus bar ittiin amanaa bar. Ani ergamaa rabbii kasabee Israa'eel argame jee. Ati Nabi Muhammad ittiin amantuuf arrabsita. Aligalee nama itti amanu karabbiin dubbatee itti amanaa jee kitaaba kiyyarra jirtu. Maaliin arrabsu? Aligalee Abu Mu'aaz kun waaqa kiyyaa jee kana waaqa isoo jiraate abboo ani waaqa keetii mitiin jaan. Kaanis gartee waaqa keetii miti nama gurraacha kuni gartee ilmi namaa waaqa siif hin ta'u. Waan chaarjara kana yoo amantees chaarjara kun siin jaa arrabsoo miti. Siif haa ta'u hindiin keessa horii waaqa sangaa kun waaqa jedhanii kamana keessa maatiin tokko qalattee nyaatu tokko waaqa jee waaqessu gaafa awwaalan fuudhanii sangaa sa'a dibicha. Kunis numan jiru. Kanaaf jara keenya waan fokkottuu sooshaal miidiyaa warra dura bu'u kanaatu badee maal goonare. Aligalee maal jedhan nu hoolaan harree jala oolu akkatti nama dhiitu bara jedhan. Iddoo nuti oolluuf iddoo kaan gartee oolan jala ooltii miti. Kanaaf warrukutu wangeela boqonnaa takka qabattee asii ceeteenyas. Taanis achi boqonnaa takka ayaa quraana qabattee ceeti. Asii hadiisa fiddee ceeti ifii dhufta. Waan hin dubbisne ingiliffaan dubbistu afaan oromootu garaa fi gaara adda baasuu qubee dheeraa fi dubbachiiftu fuudhaa fi seerluka afaan oromootu rakkise. Taa'ii dalagadhu biyyaa baate wangeela kee dubbisi. Quraana keetiis dubbisi. Abba qabdi amantiin. Gartee waan hundaa'u fincaanu bakka itti fincaanan qaba jedhan. Barumsinis amantiinis bakka qabdi waan hundinuu kanumaan isiniin godha. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان دغو اتحاد لغو كان أرجوس اتحاد لغو غرتي كان في خنان قمنه مال غدره إني san keessa jiru isa ija qabu isa gurra qabu laphee qabu kan fayyaa qabu foonii fi hafuuraan jiru kan du'eef dhaamsa kana dabarsine isa lubbuun jiruuf hin dabarse kiristaanas islaamas warra sooshaal miidiyaa garee shahadaa garee wangeelaa isin laallatti sirraawa arrabsoo dhiisaa arrabsitee gara keenan fiddu si arrabsee gamana siin fidu fayyaa keessa ta'a oromootoo lammiitoo biyyaanis sabaanis bifaanis wal fakkaan yeroo hundaa'u nageetti.